rakkata jettan kun deemaa mee lubbuu qabdanii mee deemaa qabaa fi daame. Deemaa fi daame qabaati. Hundi keessa warroon nama yaazuu liqa quunyi gastii rabaatanii jettan kun deemaati qabiitii fi di'ati. Qabdee dhayi akkas godhi jechuu osoo hin taane qabii fi dhayi mee ati mee dhugamaan jabaadha mee. Ta'uufiiti akka barbaadanitti ta'anitti irraa fi arabaa nyaataatiin halaawa arabni lafatti darbiteef ruusii arabni lafa gattee dhingete safarataatiin miskiinatti cafa eenyu maan isiniin buusu kana booda anatti hin deebisina bagan keessaa ba'e bor osoo mucaa boru isaan illee osoo mucaa kana fudhatanii boru qaadni biraallee uumame haadha faatee koottu akkuma saniif haasayaa turte koottu kanaaf haasayii koottu isaan arrabsi mana nuubanii akkas nu godha akka jettan hin beeka. Alhamdulillah keessaa bahee jira natti ol hin deebisina. Abu Rashiidaa tiyya Jamiilaa tiyya mabruuk warroon as keessa dubbataa turtan taa'aa turtan shukran ulfaadha an keessaa bahee jira hin barbaadu. Boru gaafa isaan fidaniitiin muka itti dhiiban yookaan albeetti dhiiban yuuzariidhaan jala taa'ee ilaaluun fedha. Gaafas waa takka dubbadhu akka nama hin dhageenyeetitti geemii kiyya taphadhee geemiin kiyya kolfee taphadhee keessa ba'a guyyaa 3 waliin hirriba dhabuutti jira. Guyyaa 3 akkam godhan laata. Isaantu yookaan miskiina biraa darara fide qabee fidee laata. Maaltu ta'ame laata. Maaltu godhame laata. Yaa rabbii kiyya. Ufii nama biyya ambaa ture dararamee rakkatee beela'ee dheebotee argeefi onneen kiyya nararraatee onneen kiyya na dhoote isinii wajjin iyyutti jira. Isiniin taane miti mirga keessan akka barbaaddan. Akka barbaaddan. Kaabaanis kibbaanis boruu sagalee nama takkaaf ta'uu hin qabu. Sagalee nama takkaaf dubbadhuu hin qabu. Akka feetan godha. Waa hedduu dubbadha silaa haa hafu. Takadhaan diddan tana silaa waa hedduu dubbadha natti haftu. Siyaasaa isin keessa barbaadata dhuftan tana waan isin keessa barbaadata dhuftan tana barummanni karaa su'uudii kun bar ufuma lamaaniyyuu ufuma lama. Kammaan achi taa'ee kaleessa afaan Amaariffaatiin isaan bira taa'ee haasa'u sunuyyuu ana gaafii mataa keessan na uumee jira. Ijoollee mucaa qabame san bira taa'ee mee gizee Amaariffaan itti haasayan yoo meebii kana booda gastii wayirra gubbaa golgeettan laalaa hundi keessanuu gaffageessaati. Ana gaafii na keessatti uumeera. Abbaan feetan jaaladhu abbaan feetan jibbaati silkii hin qabu jedhe silkii suuraa haadhatiyyaatiif suuraa kiyyaan daldalaa an silkii hin qabu an miidiyaa irraa quban qabu jedhe miidiyaa irraa quban qabne mucichi sun akkamitti argee dhaqee gurbicha isa goraan dhiisaa ufin qoqqotiin akka isin qoqqonnuun taasisinaa dhiisaa akka isin qoqqonnuun taasisinaati. Yoo keessa gadi qoqqonne hallayyaan tun gadi fagaatti dhiisaa haa hafu. Dhiisaa lakkaa salphinni ofittiin hin galina salphinni ofittiin galu jirte. Namnummaan kaleessa isaan bira taa'ee haasaya afaan Amaariffaa achi taa'ee turjumaana ta'u sun ijoollee kennaa miti jechuudha. Namnummaan achi taa'ee turjumaana isaanii waliin ta'aa jiru sun ijoollee kennaa miti. Haasaa liqoota Amaariffaa inni haasasan irraa yoo gadi fageessitanii ilaaltan ijoollee kennaa miti jechuudha. Tigiree yoom Amaariffaa akkasii qajeelchitee haasofte maal hin beektanii isin? Dhiisaa
wanni kun waa walii galtitanii walii galtanii walii borcitanii fiddanii dhiisa. Garuu ka daldalamaaruu maqaa Oromootiin feetu Amaaraaf Oromoo walii galtee waan kana haa gootu. Warri karaa Suudii irraa foon namaa hin nyaanne malee ni beektan waan dalagaa deemte. Waa hedduu dalagatan waa hedduu oofattanii jechuudha. Feetu Amaaraaf Oromoo walii galtee waan kana haa gootu. Feetu Tigireef Oromoo walii galtee waan kana haa gootu. Wanni kun waa keessaa qaba. Diqqaatullee waa keessaa qaba. Garuu jarri achitti akkas wal goote sun durriyoota ta'uun malti. Durriyoota biizinasa biraa irra wal dhaban ta'uun malan. Ka waraanes, ka waraanames, ka turjumaana ta'us. Durriyoota biizinasa biroo irra wal dhabde ta'uun malan. Kan daldalamaaruun garuu maqaa Oromootiin. Kan boruu miidhamuu deemu miskiina biraati. Waan kanarraa garuu itti gaafatamummaa ka fudhatu eenyu hooleyyii gastii gubbaa baatee yaazulli qaquun jedhu. Ta maqaa Oromootiin gastii gubbaa baatee akkas ta'uun qabu asiin bahuu qaba achiin ta'uu qaba yaazulli qaquun jettu jechuudha. Isin turistii keessaa fudhata. Waan kana namni irraa gaafatamuu deemu isin dhaabadhaa. Jarri achi wal qabanii wal gubbaa taa'an suni fedha wal ulfeessanii fedha wal itti ulfeessee fedha itti ulfeessee akka barbaadan wal haa godhani eega didan eega olin baafnu ni duuna malee jedhani akka barbaadan haa godhatani. Isi warri gastii gubbaa baatanii waa takka quban qabne asii afaan bantan dhiira an wallaaleeti miti gastii kana qabanee isin bira taa'e. Meebi osoo mana nama biroo taateeti eegalee galchii ibsaa galchii maalii galchii sabboonaa galchii eegalee galchii namni jedhu hin jiru. Ijoollee tanniin keessa waa jiranii tuffatamuun qabdu kan jedhuun gastii isin harkise. Maal ol deemtanii katanii duuba gad deebitan ol deemtanii akka fincaan gaalamaan of duuba gad deebitan inshaallah hudduu harree seenaa isini. Deemaa abbaan barbaade waan barbaade isin haa godhu. Sijjamir kan boruu yookaan rakkina biraa kan isaan fidaniifuyyuu rabbiin keessaa na baase. Zim jedhee isin laala gaafas. An keessa hin jiru. Warri gastii gubbaa waliin turre galatooma isaanis karaa barbaadanii waan barbaadan isin haa godhanii waan barbaadan isin irraa haa bayatanii. Mirga guutuu qabdan. Waan kana akka keessa gallaalaa rutti yoo haasa'e waa hedduutu badaa afaan kiyyaan cadhisuun irra gaariidha. Fixaa dubbii tana dhiisaa fixaa. Zoortee cubbuuntu mataa keessanitti deebi'uu deemti. Dhiisaa abbaa dhugaa qabu rabbi beeka. Yookaan isaantu dhugaa qaba yookaan isintu dhugaa qaba. Boru dubbiin tun zoortee dhugaa eessa dhaxa jennaan abaarsa eessa dhaxanaan bakka abbaan na erge dhabdu hoo jennaan abbamatti. Dhiisaa. Haa haftuu dhiisaa. Warri amma jala kana teettanii gisee namni dubbatus dhuga jettanis hudduu harree seenaa deemaa dhugaa keessan fudhadhaati. Dhaabadhu yaayyaa Muhammad ganama waan haasaartu se argee jira sillee. Gastii keessan jala seennee isin hin arginu seetan. Dhiisaa arguu jirra. Lubbuu namaatiin hin taphatinaa. Lubbuu qabda taanaan deemii qabii fidii gahee kan kee hojii kan kee hojjetadhu. Gastii keessa teettee yaazulli kan dhiirri gastii keessa teettee lowwaccu. Dhiisaa isin arguu jira. Gastii keessan jala deemee iyyaan daandii keessan isin arguu jira. Takka daa mootummaan biyya irratti warra akkas godhu sana dadhabeetuma akkas godhaadha. Homa godhu dhabee bakka. Oovarii dubbiin itti dhufnaadha akkas godhaadha. Rashiidaa tiyyaan dhiifama kana booda antiyyaafuu karaa sodaataa jira. Keessan galu mana birooti yoo si affeeranii jedhan habu Rashiidaa tiyya Muniir achitti dubbadhaa. Ankalas gorooroo na dhukkubdeerte hamma danda'e. Wallahi gorooroon kan kuna dhukkubee jira. Yookaan deemee mana isaaniitti maal dubbataaran jedhee coraan kan koo jira na jala du'a. Yookaan mana ijoollee ta'e na jala dhaqee coraan kiyya na jala du'a. An dadhabee jira. Hadhuma ganama gastii wayii irratti maal haasa'aa turan ijoolleen keenya coraan kiyya na jala dadhabee an. An ilma namaa kaminuu haa du'u, haa qalamuu, mormiirraa haa bu'u, harkiirraa haa citu, afaan na jedhu hin jiru. Biyya ambaa jira. Boru waan narra ga'u hin beeku. Harkiirraa haa citu, arrabnirraa haa muramu an afaan kiyya nan jedhu. Jedhullee jedhuufillee hin taa'an. Harka abbaa tokkootiin ibiddan qabadhuan. Abbaan jedhe haa jedhu. Abaarsallee fudhachuun barbaaduan. Isinii ta'a isiniin ta'a. Isiniin taane waan barbaaddan godhadhaa. Waan kanarraa namni tokko cinatti hin dubbatina. Geemii kiyya taphadha, kolfa kiyya kolfa. Abbaan barbaadde fudhadhu, abbaan barbaadde dhiisi. Namni 900 ammas dhaabattu homaa naan gootu nama 150 ammoo na jala taa'ee taaftaa naa godhu san hin filadhaani. Dhiifama naa godhaa. Wallaahi hiddi mataa kiyyaa na dadhabe. Kan bilan kan nasu kan minqabal እኛ ከኪሳችን ስናወጣ ያዝናሉ። ሁለተኛ እንደዚህ አይነት ነገር አይደገምም።
ተባብለን ነበር ጧቱኑ እኔ እጅ ያለ ነገር አይደለም ታውቂያለሽ እኔ እጅ ላይ ቢኖር አውቃለሁ እኔም ሂጄ ነው ገስት ላይ ያየሁት ከከዱኝ እንትን አሉ ያ ማታኮ የአስሊ ቤት ገብቶ እሺ ምንድነው የምትፈልገው ምናምን ብሎ አስሊ ሲጠይቀው ነበር በኦሮምኛ ሲጠይቀው ብር ልጃችንን ያሳክሙንን ሌላ ሰው ይዛሉ አሉ ማለት ሌላ ሰው ቢዙ ምንድነው ማውስትናችን ይላል እና ሌላ ሰው ገና ለገና ይያዛል ተብሎ ይሄ ምስኪን እዛ ጋር ተጨቁኖ መቀመጥ አለበት እንደ ሰው ስናስብ ሌላ ሰው ይዛሉ አለ እሺ የሰው ልጅ